darbii El Clasico dhibbalamaaf 65ffaa Santiago Bernabeutti Real Madrid Barcelona waliin morkiin godhanni eegama. Darbiiwwan gurguddoo kubbaa miilaa addunyaa keessaa daran si'oomina kan qabu darbiin El Clasico morkii kilaboota warra mootota Los Blancos falmattoota bilisummaa warra Kaataalaaniif morman warra Blaugrana taphattoota ciccimoo akka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta hanga yeroo amma Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Bellingham, Lamine Yamal addunyaaf daawwachiiseera. Guddummaa irree maallaqaa qabuun taphattoota ciccimoo addunyaarraa Galactico mallatteessifachuun yeroo hundumaa olaantummaa Barcelona irratti fudhachuu kan barbaadu Real Madrid ammas taphattoota ciccimoo addunyaan garee ijaarame ta'us Barcelonaan humna maallaqaa Real Madrid kana cabsuuf akkaadaamii La Masiaatti akka burqaa dargaggoota kennaa kubbaa miilaa qaban baasuun addunyaa ajab jechisiisu itti fufeera. Lamine Yamal, Fermin Lopez taphataa umrii 17 torbee kana Champions League Awurooppaan ga'umsa olaanaa mul'ise. Diro Fernandes sarara gidduutiin Pedriin olaantummaa bara darbe Real Madrid irratti fudhatan itti fufsiisuuf qophaa'aniiru. Marcus Rashford irra deebiin Ispeenitti of argateera. Real Madrid bara kana La Liga Ispeeniin erga Atletico Madridin mo'amee taphoota 8 injifachuun qabxii 24 La Liga Ispeen dursaa jira. Kylian Mbappeen taphoota 11 walitti aansee goolii galchee bara kana Real Madrid shampiyonummaatti deebisuuf sarara ittisaa Barcelona rakkoo qabuuf yaaddoo guddaa ta'eera. Jude Bellingham gara goolii galchuutti deebi'eera. Keessumaa Xavi Alonsoon kilabni inni leenjisu Real Madrid goolii galchuun Kylian Mbappé Vinicius Junior irratti karrarra fakkaata. Taphattoonni lamaan goolii La Ligaadhaan Real Madrid galche 20 keessaa 15 isaantu galche. Sararri ittisaas taphattoota murteessoo miidhamaan dhabeera. David Alaba, Antonio Rudiger tapha kanaan ala ta'aniiru. Dean Huijsen shaakala eegaleera. Dani Ceballos, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold tapha kanaaf ni ga'u jedhamee eegama. Bara darbe taphoota La Ligaa lama dabalatee waancaa Copa del Rey Barcelonaan kan mo'ame Real Madrid bara dorgommii kana riikoordii sana jalaa ooluudhaaf beellamateera. Taphoota La Ligaa 11 darbaniin caalmaa kan qabu Real Madrid taphoota 7 injifateera. Barcelonaan 4 mo'ate. Waliigalaan taphoota 264 waliin taphataniin Real Madrid 105 yoo mo'atu Barcelonaan 104 mo'ate yeroo 55 qixabaan. Kilaboonni lamaan bara kana rakkoo goolii galchuu hin qabanin. Barcelonaan La Ligaan bara kana goolii 24 galcheem Real Madrid 20 galcheera. Lamaanuu rakkoo sarara ittisaa qabu. Keessumaa Barcelonaan morkattoonni isaanii kan ittiin baran iddoo duwwaa duubatti dhiisuun yeroo bahan kubbaa deebisanii hubuun goolii keessummeessaa jiru. Kun Kylian Mbappé saffisa guddaa qabuuf haala mijataa ta'a jedhamee eegama. Kylian Mbappeen olaantummaa darbii El Clasico